namni akka ta'uu qabu ta'uu yoo dadhabe akka hin taane ta'a akka hin jedhamne nummoo akka ta'uu qabnus qabna akka taanus qabna waliif himaa deemna. Yeroo ammaa kana keessa mee al tokko tokko manatti deebi'anii akkamittan jira ofiin jechuun akkamittan qaraasaa jira ayyuhal ulamaa keessatti ulamaan faan warri waa barsiisaa jirtan bu'aani namni wona argadhe maal faadha waanan barsiisee facaafadhe kanarraa hammam tokkoon hammataa jira hammam tokko tan munaa deemaa jira barakaanaa godhataa jira jechuun kunis bareedaadha. Ulamaan gadi yaadachiisattaa juma yaa akhi qaraa jiraachuu malee namni gariin maaliif akka qaraa jirullee beekuus silaa beekee gaara silaa beekanii kanaanii qaraanii bakkuma sana geeffatu sila. Almuhim waan jechuu barbaade imaamotaa xiqqoo isin dhaamsa ta'u gabaabduu tokkoon imaamotaa qaba. Yee imaamotaa'ee imaamummaanii fi daa'ii yookaan immoo nama lallabee haasaa gaarii namatti haasa'amu jechuun walitti namaan kennamu. Imaamummaa ulaagaa mataasaa qaba akkuma beekamu ulaagaa mataa isaaniitiin imaama ta'uun keessaniin mala. Garuu hundi imaama ta'eedhaaf hundi dubbiin beeku. Hundi imaama ta'eedhaaf imaama masjiida keessaniin hin safaramu islaamummaan hin safaramu. Islaamummaan alkan addunyaati. Islaamummaan Chili Uruguay maani maqaasaa dhuma biyya lafaa debuu Ameerikaadhaa erga jalqabdanii hamma dhufe kun Maadaagaskar ga'utti hamma eessaa ga'utti islaamummaan kan addunyaa guutuuti malee islaamummaan isa ganda tokkoon safaramu miti masjiida tokkoon hin safaramu. Yeroo waa himtanu masjiida keessan qofitti maaliif mataa keessa qabattanii waa himtanii jechuudhumaafan isin ceephaan jiru immoo nan yaadachiifataa jira waa ofii abbaadhumatti mataa. Waa ofii abbaadhuma yaadachiifata. Elaa yosin haasaa wallaaltan anatu miidhama yookaan immoo haasaan keessan bakka isin itti argachuudhaaf barbaaddan sana yoo inni naadha hudide anatutti miidhama. Anatuyyuu haasaan kun yeroo hunda ta'a umurii guutuu ta'a yeroo zabana hunda jiraata. Akka durii sanallee lafatti waraabame yookaan lafatti haasaame badaan jiru hin jiraataa jira. Kanaaf dhalli dhufu yeroo namatti waa himtanu akka qoraanii yookaan akka ibichaa namatti coomfuurraa akka islaamni usluuban qabuma. Kanaaf imaamummaanii fi du'aatni adda ayyuhal du'aat mee du'aatni maaliif naannoo gariirraa bahuu dadhabe yeroo ammaa kana keessa du'aata hammuma murtoofte sii durii qofitti maaliif hafe du'aanni afaanuma hundaan afaanuma naannoo adda addaa keessaatiin baharraa du'aatni maaliif du'aatni inni silaa mul'achuu qabu dhokata du'aatni hammi mul'achuu hin qabne silaan qabu silaan jiru du'aatni hundinuu mul'achuu qaba silaa garuu warri mul'achuu haqa godhatu maaliif dhokfame maaltu irra ciqilfata. Ilaamee imaamota du'aata meeqa nu baafte yaa warra masjiidatti imaamataa ta'e jamaa hamma wanaa sagadu qabda rabbi sii kenne bor itti gaafatamtaa ittiin gaafatamaanis qoodan keessaa qaba ammuma walirra yaadannu walirraa gaafannaa ijoollee haasaa beektu isinirra haasaa beektu narra haasaa beektu imaamicharra haasaa beektu caalimarra haasaa beektu jirti bara uumamaan qalqaadhaan nu baaftanii yeroo isin bakkuma khutbaa keessanii khaxabdaniin buutanu masjiidarraa ijoolleen haasoftu maaliif waajjirri tokkoyyuu dabballee qaba masjiidni dabballee qaba dabballeen islaamaa immoo du'aata keenya nuti dabballee keenya isini kaabinee islaamaa isa masjiidatti walga'ii torbaanii nu gaggeessu kaabinee namni utuu waamamin azaanii dhagahee dhufutti khutbaa nu qopheessanii torbee darbe akkam turre torbee kana akkam ta'uu deemna wanni bade kana wanni tolu kana isinitti jettan khutbaa achuma irratti silaa dhaabdanii silaa ijoollee haasaa beektu immoo abshaala xixiqqoo nu guddisaa ijoolleen isiniin guddachuudhaan rabbii biratti waa tuullanna silaa ijoollee haasaa beektu tuugan nu baaftanii moo haasaa beektee jennaan irra ciqilfatame laata isin immoo jabduudha irra ciqilfattan isin jedhuwan wanni kanas jiran jedhu yoommoo jiraate moo ciqileen keessan irraa nuuf akka jechuudhumaan dhaammadha. Islaamummaan PLC keessanii miti. Amantiin Islaamaa jaakeettii keessaniin safaramee hodhamu. Amantiin Islaamaa Itoophiyaadhaan safaramee hodhamu. Itoophiyaadhaan safaramee miti kan inni jiraatu addunyaadhaan jiran. Kanaaf adiyaanni addunyaa kana keessa jiru wanni chaalenjii nama godhu. Yeroo na haasa'u amantii biraan na dhaggeeffata. Ummata biraan na dhaggeeffata yoo jettan maal qaba? Nama kana na dhaggeeffata wallaalaa na dhaggeeffata nama kana irratti focus godhee barreessee jiru na dhaggeeffata hayyuun na dhaggeeffata deegaan na dhaggeeffata beekaan na dhaggeeffata darreetu na dhaggeeffata gowwaatu na dhaggeeffata abshaala na dhaggeeffata jedhaa'utu haasa'ame hin bareennu silaa hin toluu masjiidni tokkorraa yoo du'aa ta'uumaa isaatii leenjisaa biraa dhiisee nu leenjisee gannu baase maal qaba
مسجدي تو قد أنا ما أسوق قباتي أنتي بري واي مسجد ساكر دبل لي مسجد كنا اسمه سلاتي مركبة دورتي الرئيس دور بكين الراجل اللي كين الراجل ماني را إيه نيتونو أمشي غايو إمام لي مسجدانو نمشي إمام لي مسجداتون جانت إلى قدام من دي جلتول كما موجود إمام مسجداتون دبابة دبابة قادس نساء نمنون دي جلتاو دبابة بيكا بولالان جلتاو جران من كين يبلغ أنا ما وندول قلتها ما أكلنا ما وندول قلتوا قردن يرو وايم تنو أكيد وايمن وكم إمام لتي وايمو نانو تو كومنتي سلاف بكبوتا سلا جتوتي مو أت إمامة يرو إمامة تاتو ما بيجا بكبوتا لا بيجا بكبو بوني فوف بكبو أنتو كومنتي أكرايا وكانيسي مو كنا مبراتي متي يرو بيجا بكبوتو حسن بالشاتان حسن دجاجان حسن برجاجي جتون نمني كريم نم أفان كريه سافي دجو بيجر برجاجي جتون نانو كي تتي وني تو كنا دجاجي كي يرو برجاجي مو آيا ساول كا غادي سا ساقودا تبرجاجو جتون كان دجاجو ليتون مو قدسو دمي الدباسو تو دجاجو جرام برجاجو مو والهي أكني نقودا تبرجاجي جرام كناب نمني وتو كتو نمني جت كني سافي دينان جت سنمان أرجع هاتو ركون كابونا كنانن ديبوان لالو تتي تلالا سايوتي سي قالودي نمتي تلالا تكرا فول درات أنا نيم بربادة لالو تو ما كمية دبر وفي دبر فاتين ونجتو جولين كنيا سين فول درات تلالا لالو تو ما حسام بيني كمية معرفة تانا ما معرفة مسجد تو كون سفر مي حسام يروى سامو تو لما فهمو كونديشني كلين سيرو يقول لي أرجع تاني كم براس بيكا بركتي مو بيكا كلين سيرو راسونا كنامتي حالا يرو راسونا كنامتي أدباني أما نمشي سوني مبكاتيف تامو وام تاني كا يو أكمل ملتي واجه تاني وام تامو أكنا ما أسلوب نير جمار ربي را كراني أكنا إيه أكو مكنا إرجمار ربي برك قبل البعثاء وتوين إرجمينين دورا زيد بن الحارث تاريخ ساقو في التين سنغابر زيد بن الحارث كان أباني ساتي في أباني ساكت تيرو يفرن كلام بتودا جناني إرجمار ربي وتوين إرجمين دورا أكيد لقات زيد مكان أنغافت داجر أو سنين كاجل جيرني زيدين كان ميسو مغافت داتي يو إني مش أنكون هذا فباسا فيلته فرنكاس نانكفلت له سنين فنقل جيرني ورقاب أباساتي فارسين سنين فنقل جيرني مش أنكون قبل البعثة وتوسانين إرجمينا كان جالت رسول ربي ماجد أن والله إمام ماكو أبباكو وهانا كابوند إساني رايم فيلت وجدي برتا فيبر أما إسنين كانوا نموتو ما لا إله إلا الله محمد رسول الله جدي أسبب في كان أسيتم بفتشو دبني أنا سكي سنجد الله دبني أتشتي أما أتشتي يوم كرسي تبوا سوام تانيكا إلا هندين غافلين كابو كنافر ولي واجتشو بينو ولي واجتشو مري كناف أسلوبا كابودا كان كو غافي وابراتي متي أسلوب هاسا أدب هاسا ميكوت من مريانا كوبا كوبا إسا يومو فضي هذا مناسيا لسيري كوكي تاسوبتاني أنيس كنوتي توكي تناسي كناب أكسنا جتشو منا أما أتو إجولين كن إجول نمونتي ببدي مالو جنو كنا وان إسني نرجع نرجعول لنو وهم نهاسف سيفنا أتكون كنامتي هننو كرتين أتي أتولى جل مبيه كسر أبى تميت ممينا نان نران ديبيو نمني إيه جل تجالا كناب إلامي هاتول أوامي كمية بيتا سلجنجن نقالتي أخافني سبب كتير أبني ربي كتير مالجت إلى جول ربي بيتو بل نمو ربي بيكو كانت تواي موجودة دبون دافنا لافنا كينيا تا أسلوبها سنما بيو ما ينكم كوكان غافسين إنجرسي هاساجرات وعي غا هاساجي سلو توجير وجير وامس سلو هاسالو بوكب كانوا توجير وجير كان غافسين إنجرس جيرو أكانوا نقولون هندن دامو جتوا دامتوا بنا نانو هندلالت بحر إياه كابا كبا غو وانكي نجرا الدمون دجرا كوانجر سيمبيني كوانجر وفيمبيني كان كتجرا نمبين غارين موانجر وبيك كي كتجرا والله حسن مريم تو جلت دلالتي لني أبريت إبراريت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.